Racaalaa camee wajjin har'a haasofne miti nuni mucaa kana tuttuqeema wajjin dudubbadhee maanoo tuqsiisee dhuma akkasa namoonni irratti hin duullee fi mucaa kana baqadhe malee isa dhugaa mucaa kana yaada isaa baay'een hordofaa miidiyaa isaa yeroo baay'ee na ilaala himan kolfa simmedhe koomentii sillaadhu ilaalee man kolfee darbata laa torban kana qabsoo beektamini mucaa wajjin haasoftan sana anaaf qabsoo harka iccitii guddaa jira dhugaa dubbachuuf taanaanii. Kan iseen haasofte olitti waan hedduun hin jira isa faalaaleen kolfaa ture garuu mucaa kana wajjin gaafa inni kiristaana ta'e nun immoo islaama taane mucaa kana wajjin haasofnu nurratti wanta duuluku mucaa kana irratti ogee amma keenya immoo obsa dhabaa ilaataadha. Sii galee saayikoo mucaa kana miidhuwaan hin barbaanne malee ani namoonni akkasii namoonni yaada gaarii qaban kiristaanonni karaa keessa wajjin jiraataa irra lafatti wajjin jiraataa irra isti Siigalee garuu rabbumti nu waaqa jeelchu bicha bara koo keessatti kiristaanota akkasii arguu caala wanti na saalfachiisu hin jiru. Akkaataan itti dubbateef akkaataan itti namoota kiristaanota ammaa kana argaa jiru bicha tasfaa yaas qorrataal. Tokko camee hin yaadatta yoo ta'e eenyudha boontuu intala buraayyuudhaa dheengaddo fajjeeste kana eenyu kan ajjeese jireenya guddinnatii miti noora guddinnatii miti. Arraba jecha namoota keenyaadha. Wallahi sii galee mucaan kun ikkoo waan itti badeen qabu maallaqa qabdi konkolaataa qabdi bafataa itti jiraatti dhimma joosii wajjin kan walitti dhufeetu hin taane arraba jechoota miidiyaa irra jiran kana dandamachuu dadhabde lubbuu isheetti murteessite mini nuni garuu isa ta'e sanarraati barnoota barachuu qabna malee daqiiqaa tokko wanti nutti dhaga'amu hin jiru. Abdii immoo isa bichaa irratti dhufe miti. Abbaa fedhe irratti dhufa wanti dhufu. Abbaa barbaadee dhukkubsata, abbaa barbaadee fayya. Maal jechuudha maa? Yoo du'e yoo ta'es immoo funyaanii na dhaabbatu. Maal isa duwwaa du'a miti abbaa barbaadee du'a. Hundumti keenya iyyuu hunduuna. Harka rabbii keessaa wanta dhufe ofirraa deebisuu hin dandeessu. Guyyaa rabbii malee garuu eenyu quba sitti buusuu hin danda'u. Kanaafi amma danda'ame tokkotti yaallanna isinis akka yaaltan abdiin qaba dhibba keessaa dhibba waan abdii isinitti godhu immoo dhibba keessaa dhibba waan abdii isinitti godhu abdiin namummaa isaa duriitti yeroo dhiyootti deebi'ee akka inni dhufu isin abdachiisuun barbaada gargaarsa rabbiitiin isa jalqaba isa lammaffaan immoo gargaarsa saba isaatiin akka inni dhufu abdiin qaba kanuma bichaadha kan hin dubbadhu. Bisa abdii godhanna. Inshallah. Rabbiin si haa gammachiisu inshallah. Nuun dalle rabbiin haa gammachiisu. Gaafa emmeen dubbattu kan hin kolfaa ture. Garee warra raayyotaa keessaa fakkaata namni gurbatittii kana afaan ishee nurraa qabsiisu maaf dhibee jedha beektaa tokko. Eeluu Girees moo maal jedha isa laalee hin kolfe haasaa isheetti miti yoo isheen natti qabamteef jedheen. No. Abdii isin ijoolleen kiristaanaa baay'ee isin beeku. Wallahi si biti am video ke tokko nan argaa bare lakkii si ilaallatu wantan jedhe video ke tokko nan argaa bare bakka tokko dhugaa dubbatta bakka tokko immoo xiqqoosi nama keessa kaawwata dubbillee ata ulle wallahi immoo kiristaana jira biraarra moo si wayya wallahi laazibeetun yaada kan kiyal tokko nan ilaala bare video ke malee mi'aawu emmi jaalallu kaballa malee mi'aawu dirqamadha. Wallahi. Iko sema ergaan darbuu qaba. Gochuu qaba. Mi'aawu yoo ta'u baala. Lakkii jara kaan irra jechuun haasaan kee qoosaas qaba namallee aarsu. Jarri kaan ikkoo irra jedhanii akkoo waan ati waan jiraa wayi waa goote wayi itti dubbatu bargitee dubbatanullee kan qoosaas hin qabne bakka jiramti dubbaabees keessaniituma dubbatu bitta. Wallahi. Kanaafuu addisu abshirishii habiibi. Rabbiin nu fayyisu inshallah bira jirra nullee yaadin kanadha dame kotse na kana tokkoffaan egaa rabbi haa galatu haalli hikiminnaasaa biyya turkiitti akka yaalamu biyya turkiitti immoo haa yaalamu malee maallaqni Itoophiyaa doolaaraatti kan jijjiiramu doolaaraatti kan inni geeddaramu akka maallaqa Itoophiyaatti immoo na qarshii na miliyoona 20 olidha. Wanti gaafatamaa jiru jechuudha. Sa'aatii amma kanatti
already har'a galgala wanta irra gahamu irra gahama wuxxeetiin isaa jechuudha. Namoonni qabatan hin jiru dhimma hikiminaa isaa wanta ta'eefi inni amma guyyaa kana fidee galgala immoo yookaan bokkaa roobsuu danda'u har'a humtu tokko hin jiru galgala kana waan roobee bulu immoo hin beeknu. Hundumti isaa harka Rabbii keessa jira. Kan kanatti nan amana. Rabbi nuun qaanessu du'aa nuu godha nuu kadhadhaa. Ergaa nan qabu kana qofaadha. Dame. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirra galata Rabbii. Jirra galata Rabbii akkam isin? Okay, Dame. Waan dubbattu jira Dame Taamiru. Itti fufi. Hai, akado waan dubbadhu leen qaba amma dhiyoon dhufe marii keessan illee nageenye. Ai camee dhumatu namoota arrabsuu danda'an kun bakka nun bu'uu kiristaanummaa bakka bu'uu arrabni maaliif barbaachise namummaadhaaf waa'ee dhukkubbiin abdii madaa'uun abdii maaliif nutti dhaga'amuu dadhabe waan miidiyaa irratti argaa jirtanii yoom duuta isa arginatti fakkaata maaliif kun godhama namummaan nutti dhaga'amuu dadhabe Kiristaana taane maaliif akkas taana kan jedhu cameen kaasaa ture sanuma irratti bal'isnee haasaa ture. Baay'ee gaariidha. Lee dhadhagaama argaa jirra. Edda kallee ka'eedaa galgala footoon poostii ta'e waan baay'ee mataa argamaa jira. Baay'ee akkamitti fakkaate beektaa? Namoonni akkasii kiristaanummaa bakka bu'u jedhee hin yaaduun. Sababiin isaa du'a obboleessa keetiitti gammadi kan jedhu jira yoo ta'e jira inni dubbifnee argineerra jechuu danda'an. Garuu caba obboleessa keetii cabni obboleessa keetii caba keetiiti rakkinni obboleessa kee rakkina keetiiti. Kiristaanummaa jechuun immoo jechuun wanta sitti himuun qabu obboleessa keef oo'idha bakka walumaa gala jaalala kiristaanummaan musliima ta'ii maal ta'ii kiristaana ta'ii amantaan jaalala labsa. Kun immoo baay'ee sababa amantiitiif utuu hin taane rakkoo abdii irra ga'ee rakkoo amantii irraa dhufe miti yookiis immoo rakkoo amantii irratti akkas ta'e miti. Akka nama tokkotti yoo haasofne rakkoo abdii irra ga'ee rakkoo dhuunfaati. Rakkoo dhuunfaaf immoo rakkoo dhuunfaaf jennee amantaa fi rakkoo dhuunfaa walitti fiduun barbaachisaa miti. Irra darbeeyyuu immoo waa'ee abdii warri arganiiru. Edda gaafa rakkoon kun uumameetii ka'ee wanta baay'ee argaa jirra wanta baay'ee subannee kiristaanonni warri miidiyaa kanarra hin jiraanne waa'ee abdii bareechanii beeku warri itti dhiyoo jiran abdiin maal akka ta'e abdiin kiristaanaafis islaamaafis noormaalii namadha nama namaaf bakka qabudha nama jaallatudha nama namaaf garaa laafuudha kan ammoo eenyutti himuun hin barbaachisu baay'ee namoonni abdii kana akka isaanitti miidiyaa kana irratti hubatanii fi akkaataa isaanitti dhufanii lafatti argantu garaagara yeroo baay'ee kanan argu. Kanaaf rakkoon qabu. Warri miidiyaa kanarraa akkasidhaa achidhaa kanaaf kana ta'e sanaaf kana ta'e jedhanii ofumaa hin rakkatiina. Innoo bakka argeemni yoo argees argeera waan ta'eef miidhameeras miidhama isaa kanarratti kana hin barbaachisu. Yoo dhuguma kiristaana dhugaa taataniif kiristaana kiristoosii lallabu taatanii kadhadhaa fi lubbuun isaa akka waan ta'aniif nama akka keetti jaalladhu macaafni qulqulluun nama akka keetti jaalladhu waan jedhuu fi jaallachuun dirqama ta'a obbolummaa wajjin jiraachuun dirqama ta'a hin argita jechuun addisuu egaa wanti jechuun nan barbaachisu ani amma amantaan koo kiristaana an pheenxeedha. Abdii maajjiniin jiraadha abdii maajjiniin oolee bulaa istiil amma ammaatti abdii wajjin erga inni gaafa kunnoo dhaqee balaan sun irra bu'ee mana yaalaa galeetii hamma ammaatti abdii wajjin nan jira kunoo addisuun hin beeka. Abdiin anaa wajjin jiraatu kun guyyaa tokko akkas ta'ii sana ta'ii islaama maal yeellan bakka namummaa wajjin jiraanna waa'een amantii isaati.
amantiin koo amantii kooti. Moor sanarra dabarte garuu akka nama tokkotti yaaduu kanatti qabdu maal godhama abaluun rabbi araaramee fuula isaa ganamaatti yaada isaa ganamaatti mucaa isaa yoo jiraate maal naa godhanaaf mucaa isaa yoo jiraate hojii isaa jireenya isaa yoo jiraate amantii isaa lallabataa yoo jiraate maal na galche. Kanaaf warri miidiyaa kanarraa akkas taanu kun dhugumatti kiristaana nu jechisiisaa gochuun goonu waan nuun barreessinu kun waan nuun obboleessa keenyaaf hawwinu kun ittiin siyaa ajjeesu kana siyaa godhu ati kana ta'e jechuun kun kiristaanummaa keenya mul'isaa jennee of gaafachuu qabna. Rakkina namni rakkoon dhabu rakkoo isaaf immoo rabbii furmaataa godhuu fi rakkina isaa kana keessaa waaqni harka qabeessaa baasuu fuula isaa ganamaatti jireenya isaa ganamaatti waaqni isaa deebisu warri asirraa intineettan immoo dhiisaa waan borri isinirra ga'u hin beektanii ganaa jiraattu ganaa waa meeqa argitu waan taatanii fi bor waan isinirra ga'u hin beektanii kun rakkoo amantii waan hin taaneef rakkoo dhuunfaa mana keessaatirraa kan ka'e akkas ta'e waan ta'eef amantiif kana walitti gotuttanii ajandaan godhiina hamma isinii danda'ame immoo waan isinii danda'ame cina dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Isatu naa bilbilaa jira. Okay, kanadha. Manna seeruutti adde ammanni haa seeruutti komentii faan argaa jiraa fi yaada kanaan dura ture jedha. Namoonnis jiru baay'ee haannaa jiguu hajoolleen jijjiiru ijoolleen bukkeessi seenanidha. Maaliif hafuura qulqulluutti qoosenni maaliif waaqayyotti qoosenni maaliif akkas jedhenni maaliif jechi jedhutu baay'ata. Ishee kanaaf deebii wayii tokko hin deebisa ishee qaama salphaa wayii tokko situ jaabaare